raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggari. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee amma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Nooruu harka fuune akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattootaaf hordoftoota raadiyoonii Dirree Shaggar. Nagaan keenya kan kabajaa bakka isin jirtan maratti sinaa ga'u jecha oduu guyyaa har'aaf qopheeffanne kan sinitti himu anseenaa beekumaati. Hangafoota oduutiin an eegala. Mootummaan Itoophiyaa kaffaltii taaksii fi gibiraa kaasuu qofaan rakkoo qaala'insa jireenyaa furuu hin danda'u jedhame. Namoonni manni murtii bilisaan akka gadhiifaman ajaje 13 mana hidhaa Qilintoorraa gadhiifamani. Warri nafxanyaa Oromoo haala suukaneessaan ajjeesuuf icitiidhaan dhaamsa walii daddabarsaa jiraachuun beekame. Kunneen hangafoota. Amma oduuwwan tokko tokkoon. Ministeerri maallaqa Itoophiyaa qaala'insa jireenyaa sababa godhachuun kaffaltii gibiraa fi taaksii wantoota akka qamadii, sukkaaraa, zayita nyaataa fi ruuzii irraa kaasuu ministeer deetaan ministeera maallaqa Itoophiyaa Dr. Iyyoob Takkaalliin ibsa hagayya 28 bara 2013 miidiyaaleef kenneen beeksisuun gabaafamus hayyuun dinagdee raadiyoonii Dirree Shaggariif dhimmicha irratti yaada kennan furmaata jedhee tarkaanfii mootummaan fudhate rakkinicha hundeerraa akka hin furre himan. Rakkoo qaala'insa jireenyaa biyyattii kan ammeesse kaffaltii taaksii fi gibiraa osoo hin taane tasgabbii dhabuu siyaasa biyyattii ta'uu kan ibsan hayyuun dinagdee kun mootummaan rakkoo siyaasaa furuu dhiisee maqaa taaksii fi gibiraa kaasuutiin uummata sobuuf yaalus rakkinicha bu'uurarraa hin furuu jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa rakkoo qaala'insa jireenyaa biyyattii tasgabbeessuu yoo barbaade rakkoo siyaasaa fi nageenya biyyattii hudhee qabe furuuf qaamota siyaasa biyyattii keessatti qooda fudhatan hundaan waliin mari'atee dursa rakkoo siyaasaa fi nageenyaa furuu akka qabu dhaamaniiru. Kan gabaase Wabii Waaqooti. Qeerroowwan Oromoo baay'inni isaanii 13 ta'an kanneen sirna bilxiginnaatiin hidhamuun galmee dargaggoo Boonsaa Haayiluu jalatti himatamanii waggoota 2 oliif mana hidhaa Qilintoo keessa turan hagayya 29 bara 2013 mana hidhaatii gadhiifamaniiru. Manni murtii olaanaa federaalaa Lidataa oolmaa dhaddachaa hagayya 26 bara 2013 ooleen dargaggoonni galmee tokko jalatti himataman kunneen bilisaan akka bahan murteessee ture. Manni hidhaa federaalaas hidhaa waggaa 2 booda dargaggoo kanneen gadhiiseera. Isaanis Boonsaa Haayiluu, Abdii Bilisummaa, Nimoonaa Lammeessaa, Jaagamaa Margaa, Kaasaayee Qananiisaa, Abdii Qana'aa, Geetushaa Olii, Kabbadee Geetaachoo, Fulla'aa Fiqaaduu, Jireenyaa Tafarraa, Eebbaa Geetaachoo, Balaay Daagimaa fi Olii Duruumaa ta'uun beekameera. Faallaa kanaatiin immoo godina addaa naannawaa Finfinnee magaalaa Sabbataatti barreessaa waajjira Koongireensii Federaalawaa Oromoo kan ta'an obbo Lalisaa Luuccee manni murtii aanaa Sabbataa Hawaasa hagayya 27 bara 2013 mirga wabii qarshii 5,000 akka mana hidhaarraa gadhiifaman murtee dabarsuun qarshiin kaffalamuus hanga yoonaa akka hin gadhiifamne hiriyaan isaanii raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Kan gabaase Wabii Waaqooti. Warri nafxanyaa Oromoo haala suukaneessaan ajjeesuuf sanadiinii fi karoora icitiin waliif daddabarsaa jiraachuun hubatame. Dhimmoota dinagdee, hidhannoo fi hojiiwwan basaasummaa uummanni Amaaraa raawwachuu malu irratti xiyyeeffatee uummata Oromoo akkaataa adamsuunii fi ajjeesuun danda'amu irratti kan xiyyeeffate sanadiin kun ajjeechaa suukaneessaa ta'e Oromoota bebbeekamoo fi hayyoota biyya keessaa fi ala jiraatan irratti akkatti raawwatamu kan akeekudha. Dhaamsi icitiidhaan qaamonni kunneen miidiyaalee hawaasaa irratti waliif daddabarsaa turan akka hubachiisutti dubartoonni mimmiidhagoon dhimma kanaaf filataman Oromoota itti kiyyeeffatametti dhiyaachuudhaan summiidhaan akka ajjeesanii fi dirqamni kan itti kenname yoo ta'u abbootiin amantaa hayyoonnii fi dhalataan garichaa gama barbaachise hundaan of eeggannoodhaan akkasumas gara jabeenyaan dhimma kana akka raawwatanii fi raawwachiisaniif ajajni erga darbee bubbuluusaa namoonni icitii keessa beekan mirkaneessaniiru. Sanadichi akka eerutti kaayyoon ergama kanaa Oromoota diina jedhaman fixuudhaan olaantummaa Amaaraa mirkaneessuudha.
mirkaneessuudha. Ajjechaan kunis iddoo salphaataan bakka Amaarri qofaa irratti argamu zoonii magariisaa irratti kan raawwatamu osoo hin ta'in zoonii keelloo fi zoonii diimaa jedhaman iddoo rakkisoo fi ulfaatoo ta'an hundatti Oromoo fakkaatanii seenuudhaan Amaara ta'anii ergama fudhachuudhaan fixanii ba'uu akka ta'e sanadiin iccitii kun ni eera. Kanaaf immoo miidiyaawwan adda addaatti fayyadamuun kallattii fi uwwisa garaagaraatiin ololawwan hedduu akka argatan gochuun qaama hojii kanaa akka ta'e ibsameera. Karoorri kun leellistootaa fi deeggartoota sirna nafxanyaan haa qophaa'u malee maasaraa mootummaa kiiloo 4 sirna nafxanyaa leellisu keessaa gahee guddaa taphachuun biyyattii diigumsaan kan gahe Daaqon Daani'eel Kibret waliin jiraachuu maddi raadiyoonii Dirree Shaggar ifoomsee jira. Qindeessituun Loomii Tufaati. Gamtaan Afrikaa mootummaan Abiy Ahmed adda bilisa baasaa uummata Tigraay tarree shororkeessummaa jalaa akka baasu gaafachuun dhagahame. Mootummaa Abiy Ahmed nageenya biyyattii keessatti argamsiisuu fi marii biyyaalessaa gochuuf akka toluuf dhaaba adda bilisa baasaa uummata Tigraay tarree shororkeessummaa jalaa akka baasuuf Gamtaan Afrikaa gaafate. Zeesti Afrikaa kaleessa akka gabaasetti mootummaan Abiy Ahmed adda bilisa baasaa uummata Tigraay tarree shororkeessummaa jalaa akka baasu kan gaafatame itti aanaan muummicha ministeera Itoophiyaa Dammaqaa Konnin Gitasaa Keeniyaa Rachaalee Omaamoo waliin dhimma Tigraay walitti bu'insa daangaa Itoophiyaa fi Sudaan gidduu jiru akkasumas dhimma laga Abbayyaa yoo mari'atan ta'uun beekameera. Gamtaan biyyoota Afrikaa eeyuun rakkinoota gaanfa Afrikaa mudataa jiran kunneen akka furamaniif guyyoottan muraasa dura pirezidaantii Naajeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoo muuduu kan yaadachiisu gabaasni Zeesti Afrikaa torbanoota dhufan keessa Obasanjoon gara Itoophiyaa ni imalu jedhameeti eegama jechuun balballoomseera. Kanumaan walqabatee walgahii dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti manni maree dhimma nageenyaa hagayya 26 bara 2021 dhimma nageenya Itoophiyaa irratti mari'ateen miseensonni garee A3+1 jedhaman paarlaamaan Itoophiyaa waliigaltee dhukaasa dhaabuu fi marii biyyaalessaa hunda hammate geggeessuuf akka mijatu humnoota qawwee hidhatanii lolaa jiran irraa shororkeessummaa kaasuuf qophaa'uu akka qaban gaafachuu isaanii gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Gama biraatiin dubbii himaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa wal waraansa baatiiwwan 10 oliif mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay gidduutti adeemaa ture irratti Gamtaan Afrikaa mootummaa federaalaa Itoophiyaaf ooguusaatiin badii raawwachaa tureef xiyyeeffannaa barbaachisaa ta'e osoo hin kennin haaleera jechuun komachaa turuu isaanii ni yaadatama. Liiban Jaarsootu qindeesse. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qopheeffanne kanuma hangammaati. Qophiilee raadiyoonii Dirree Shaggar hafan waliin turtii gaarii qabaadhaa. Salale barode kormi, mogori barode kormi. Kormetia, kotu walumano faya, akka ubinta wormi. Kormetia, salale barode kormi, mogori barode kormi. Kormetia, kotu walumano faya, akka ubinta wormi. Kormetia, bora umalenja lalu, bora siya bobora. Kormetia, somni alaya tagalu, tugam bakata review. Kormetia, bora umalenja lalu, bora siya bobora. Kormetia, somni alaya tagalu, tugam bakata review. Kormetia, gota manisa bosona, lenja manisa ragalam. Kormetia, rakane gowano jinke, shagari walu dandala. Kormetia, gota manisa bosona, lenja manisa ragalam. Kormetia, rakane gowano jinke, shagari
garii oduu daldala. Kormee kiyyaa salaalee baroodee kormii mogorii baroodee kormii kormee tiyyaa kootu walumaan obbayyaa akka gannuufiin ta'u hormii. Kormee tiyyaa salaalee garaan boora'ee gootota durii yaadate. Kormee tiyyaa jedhee geeraraan bitamu gaachana beeboolu gifate. Kormee tiyyaa salaalee garaan boora'ee gootota durii. Cimcisa miidiyaa. Qophii kanaan dhimmoota bilbiltuu taateewwanii fi mudannoowwan tibbana Itoophiyaa fi naannawa gaanfa Afrikaatti ta'an yookiin raawwataman odeessaalee fi yaadawwan gama siyaasaa fi hawaasa dinagdeetiin hubatamanii fi dhiyaatan keessaa sacaanee muraasa isaanii isiniif dhiyeessina. Cimcisa miidiyaa. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo akkam jirtu? Sagantaa cimmisa miidiyaa har'aa keessatti dhimmoota haala yeroo Itoophiyaan keessa jirtu keessumaa immoo dhimma uummata Oromoo ilaalchisee waan jennu qabnaati. Qalbiidhaan nu waliin akka turtan abdachaa itti dhiyaadhaa jenna. Qopheechaan qophii tanaa Abdii Waaqayyooti. Kan isin biraan ga'u immoo an Gurmeechaa Gammachuuti. Haalli amma biyyattiin keessatti argamtu daran yaaddessaadha. Wal waraansa adeemsifamaa jiruu fi gara jabeeyyii warra bilxiginnaatiin dhiigni lammiiwwanii dhangala'utti jira. Lubbuun kabaja dhabdee akka laayyutti galaafatamti. Shirrii fi damni sammuu aanga'oota bilxiginnaa keessatti mana ijaarratanii mandhee godhatan guyyuutti jiruu fi jireenya lammiilee gaaga'uu irratti argamu. Sobnii fi gowwoomsaan aanga'oota bilxiginnaatiif amaleeffataa fi araada ta'an lammiilee biyyattii bira taree hawaasa addunyaa biratti akka gocha ajaa'ibaatti fageenya irraa dhiyeenyatti daawwatamaa jira. Haa ta'u malee bakkalchi barraaqa bahee galgala aduullitti jireenyi ittuma fufa. Gidduu kana wanti gama waraana bilisummaa Oromootiin ta'aa jiru firas ta'ee diina biratti qabxii marii ta'ee miidiyaaleedhaan raajeffatamaa jira. Lixaa fi ba'a Oromiyaatti giddu galeessa Oromiyaatti akkasumas gama kibbaa fi kibba ba'a Oromiyaatiin haleellaa cimaan waraanni bilisummaa Oromoo waraana bilxiginnaa irratti raawwate mooraa diinaa keessatti rifaasuu uumuunsaa hin oolle. Keessumaayyuu haleellaan waraanni bilisummaa Oromoo gidduu kana Wallagga Bahaa magaalaa Saasiggaa jedhamtu keessatti raawwate adda ture. Waraana bilxiginnaa irratti haleellaa raawwate kaambii barbadeessuu maddiitti ilmaan Oromoo sababa ilaalcha siyaasatiin mana hidhaatti darbatamanii dararamaa turan kanneen dhibbatti lakkaawaman bilisaan mana hidhaatii baaseera. Wanti akkasii kun waraana bilisummaa Oromootiif waan haaraa miti. Dhiyeenyuma kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa gocha wal fakkaataa akkasii Gujii fi Boorana keessatti waraana bilxiginnaa haleeluudhaan namoota mana hidhaa turan ulaa banee fi yoo gadhiisu viidiyoo miidiyaalee hawaasa irratti mul'achaa turerraa hubanneerra. Waraanni bilisummaa Oromoo maqaa gameeyyiiwwan Oromootiin duula labsee haleellaa raawwachuu eegale as bakkaawwan adda addaa kan akka Qeellam Wallaggaa, Gimbii, Naqamtee, Horroo Guduruu Wallaggaa, Midaaqanyi, Gindabarat, Jalduu, Salaale bakka garaagaraatti Booranaa fi Gujii, Arsii fi Baale, Iluu Abbaa Booraa fi bakkeewwan birootti kaambii waraana bilxiginnaa barbadeessee lola irratti bobba irratti injifannoo gonfachuu maddiitti waraana bilxiginnaa meeshaalee gachisiisee fi harcaasisee yoo baqachiisu
loltoota lubbuudhaan hafan immoo booji'uusaa odeeffannoo dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii ragaa bahan maddiitti miidiyaalee hawaasaa irratti viidiyoo kana mirkaneessu hubachaa turre. Haleellaan woboo kan itti hammaatee fi sadarkaa abdii kutannaa irratti kan argamu mootummaan bilxiginnaa sobdoota dabballeewwansaa fi miidiyaalee isaatti fayyadamuun waraanni bilisummaa Oromoo akka caccabetti yookaan diigamuuf akka jirutti odeessisuu tooftaa godhatee ololatti jiraatullee raadiyooniin Dirree Shaggar odeeffannoo madda amanamaarraa argateen akka raggaasisetti mootummichi humna uffannaa bifaa fi dhaabbin waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu mooraa leenjii poolisii naannawa magaalaa Amboo Sanqalletti argamutti leenjisuu irratti akka argamu beekuun danda'ameera. Humni kunis golee Oromiyaa hunda keessatti bobba'uun waraana bilisummaa Oromoo fakkaatee wanta waraanni bilisummaa Oromoo hojjetu basaasuu deeggarsa waraanni bilisummaa Oromoo uummata keessaa qabu ukkaamsuu fi sochiisaa ugguruu irratti kan kaayyeffate akka ta'e hubachuun danda'ameera. Dhimma kanarratti dursee dammaquudhaan qophii gamasaatii gochaa jiraachuu kan himu waraanni bilisummaa Oromoo yeroo kanatti uummata isaa abdatee uummata isaa keessa socho'aa waan jiruuf uummanni firii qabsoo isaatii kashalabboota warra bilxiginnaarraa akka eeggatuu fi qabsoo isaa akka kunuunfatu uummataaf dhaameera. Seenaa sirna mootummoota Itoophiyaatiin gaafa humnaan cabsuu dadhaban uummanni ofumaan akka wal cabsuuf shira xaxuu waan aadeffataniif milkaa'uu fi dhabullee sochii mootummaan bilxiginnaa adda bilisummaa Oromoo diiguuf garaagarummaa uumuudhaan socho'aa jiru sun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo keessa akka hin seenne bilchinaa fi obsaan akkasumas tokkummaadhaan socho'uun malchiisaa ta'a. Qaawwi qabsoo Oromoo banamu tokko hagam miira uummataa miidhuu akka danda'u hubachuudhaan qaawwa uumamuun goomataan Oromoo dhimma akka itti hin baaneef qaawwa kamiyyuu duuchuun hooggantoota qabsaa'ota hayyuulee fi namoota dhageettii uummataa qabanirraa hedduu barbaachisa. Mootummaan bilxiginnaa muddama keessa eega seenee bubbuleera. Muddamni gidduu kana mul'achaa jiru immoo Abiy Ahimad waan qabee gadhiisuu kan wallaalchise fakkaata. Walwaraansi inni gama Tigraayin adeemsisaa jiruu fi Oromiyaa keessatti salphinni itti fufaa jiru bo'oo akka itti ta'etti jira. Kanuma waliin wal qabatee gocha inni raawwachaa jiruun gammachuu kanneen irraa dhaban biyyoonni dhiyaa fi dhaabbileen mirga namoomaa akkasumas dhaabbanni mootummoota gamtoomanii irra deddeebiin dhukaasni dhaabbatee nagaan akka bu'uu fi mariin siyaasaa akka gaggeeffamuuf kana malees uummanni sababa wal waraansaatiin balaa hammaataaf saaxilamee gargaarsa hatattamaa akka argatuuf dhiibbaa olaanaadhaan kiyyoo keessa seenee jira. Sardamni akka saree maraatu gidduu kana Abiy kallattii hundaan fiigsisaa ture sababa malee akka hin taanee fi biyyoonni Afrikaa hedduun dhiiga biyyattiitti dhangala'aa jirurraa kan ka'e irraa qollifachaa akka jiran yaada qo'ataan dhimmoota baha Afrikaa Maartin Piloot eeran waabeffachuun lamees ishir qawwii dheengadda mata duree caccaba diimokiraasii Itoophiyaa jedhuun marsariitii Ahiraam Online irratti barreessanii turan. Abiy Ahimad torban tare keessa qofa Turkii, Ruwaandaa, Yuugaandaa, Suudaan Kibbaa fi Eertiraatti fiiguunsaa biyyoonni Afrikaa biroo duumessa tasgabbii maleessa Afrikaa bahaatti naannawaa jiruuf yaaddoon itti seentee Abiy irraa qollifachaa jiranitti tumsa barbaachaa fi jaarsummaa kadhachaaf akka ta'e himama. Maartin Piloot akka jedhanitti sababa hidha laga Abbayyaatiin biyyoonni Suudaanii fi Ijiptii hidhii itti ciniinnachaa wayita jiran yeroo kanatti biyyoota muuxannoo wal waraansa akkasii keessa darbanirraa hubannoo argachuun gaarii ta'ullee addi bilisummaa Tigraay abut walitti dhufeenya gaarii paartiiwwan biyyoota Ruwaandaa fi Yuugaandaa waliin qabaachaa turerraa ka'uudhaan Pool Kaagaamee warra Ruwaandaa fi Museveenii warra Yuugaandaa Abiy warra bilxiginnaatiin ni loogu jedhamee akka hin eegamne barreessan lamis ishar qawwii ni amanu. Dogoggora lammiiwwan naga qabeessa irratti uumen ilkee warra dhiyaa kan akka Ameerikaa, Ingiliiz, Jarmanii fi kanneen biroo keessa seenuun Abiy wayita daakamaa jiru kanatti tumsa warra Afrikaa akka barbaachisuuf amananillee giddugaleessa qo'annoo Afrikaa Londanitti qorataa olaanaa kan ta'an Jaan Abink akka jedhanitti garuu akkaataan biyyoonni dhiyaa furmaata ittiin kennuuf deeman irratti biyyoonni Afrikaa garaagarummaa fi qoodaminsa uumuun tumsi Abiy barbaacha deemuuf ulfaataa ta'uu akka malu himu.
Odeeffannoon gidduu kana gama gamtaa Afrikaa irraa dhageenyu immoo Abiyyiifis ta'ee humnoota qawweedhaan socho'aniif akeekkachiisa fakkaata. Odeeffannoon gamticharraa bahe kun akka ibsutti walwaraansi dhaabachuu akka qabu, mariin siyaasaa hunda hammate akka gaggeeffamu, kanaaf immoo mootummaan bilxiginnaa dhaabbilee shororkeessitoota jedhee itti moggaaserraa yakkicha akka kaasuu fi hidhattoonnis meeshaa isaanii lafa kaa'anii mariidhaaf akka dhiyaatanidha. Dhimma marii gaggeessuu kanarratti dubbi himtuu waajjira ministeera muummichaa fulbaana keessa humnoota Tigraay waliin marii gochuuf yaadamuusaa eertullee dhimma maalii fi kallattii mariirratti akkasumas eessatti akka gaggeeffamu himuu dhiisuun akka dubbii jaanjotti lakkaawameera. Haa ta'uutii yuunivarsiitii Oxforditti qo'ataa olaanaa giddugaleessa qo'annoowwan Afrikaa kan ta'an Jaason Mooslee ibsa dubbi himtuu irratti maqaan kan lagamee fi shororkeessummaan kan himatame waraanni bilisummaa Oromoo maricha irratti hanga hin hirmaannetti milkaa'inni abdatamu akka hin jirree fi burjaajiin sammuu aangawoota bilxiginnaa keessatti hubatamu kan isaan yaaddessu ta'uu hin dhoksine. Yaaddoon Jaason Mooslee inni biraan mariin siyaasaa humnoota biyyattii gidduutti akka gaggeeffamuuf gamtaan Afrikaa pirezidaantii Naajeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoo jaarsummaadhaan ergachuu waliin wal qabatee qeeqaa fi mamii humnoonni Tigraay Obasanjoo irratti qaban himachuu isaaniiti. Humnoonni Tigraay akka jedhanitti gamtaa Afrikaas ta'ee Obasanjoon wayita lubbuun namaa cubbuun galaafatamuu fi seerri idil addunyaa cabee wayita mirgi namoomaa lammiilee sarbametti kanneen hafuura hin baafanne akkasumas wayita biyyoonni fi dhaabbileen siivilii idil addunyaa adeemsa filannoo Itoophiyaatti gaggeeffame qeeqanii fi komatanitti namni taajjabaa ta'ee Finfinneetti argamuudhaan filannichi seera qabeessa ta'uusaa mirkaneesse aantummaasaa mootummaa Abiyyiif agarsiisaa ture. Marii siyaasaa murteessaa akkasii irratti ga'umsa ni qabaata jedhanii hin amananis loogirraa bilisa ta'a jedhanii hin abdatan. Barsiisaa yuunivarsiitii Maanchister kan ta'an Piroofeesar Mukaash Kabilaa gama isaaniitiin barreeffama hunda galeessa dhimma biyyattii marsariitii The Conversation jedhamu irratti barreessaniin akka jedhanitti dhimmi Tigraay keessatti gaggeeffamu hundee qabeessan hanga hin furamnetti waraanni biyyattiitti gaggeeffamu hin dhaabbatu. Kun immoo gaagaama hamaa qabatee kan dhufu ta'a. Wayita sanatti immoo daandii furmaataa kan amma jirurraa dachaan fagaatee biyyattii qilee akka buusu raagan. Dhimmi biraan miidiyaaleen gabaasaa turanii fi qalbii uummataa dhuunfachaa mari'achiisaa jiru haala dippiloomaasii Itoophiyaati. Waraana Abiyyi biyyattiitti bobbaasaa jiruun wal qabatee biyyoonni addunyaa hedduu quunnamtii Itoophiyaa waliin qaban hir'isuu irratti argamu. Abiyyis dogoggora uume irraa deebi'ee lammii isaa hafuura nageenyaa keessa jiraachisuurra ajjeesee ekeraa lakkaawwachuudhaan gammaduu waan itti fufe fakkaata. Qeeqa seera idil addunyaa irratti bu'uureffamee itti himamuuf mataa jabaatee hariiroo fi walitti dhufeenya biyyoota waliin qabu balleessee kophaa taa'uu murteeffateera. Kanumaanis imbaasiiwwan Itoophiyaa biyyoota garaagaraa keessa jiran cufuu irratti argama. BBC'n afaan Oromoo akka gabaasetti hanga yoonatti imbaasiiwwan gara 30 ta'an cufamaniiru. Imbaasiiwwanii fi qoonsilaawwan Zahaag, Muskaat, Dublin, Los Angeles, Minnesota, Frankfurt, Istanbul, Gunjuu, Shanghai, Mumbai, Abidjan, Kuwait, Jakarta, Kamperi, Brasilia, Ottawa, Havana, Harare, Rabat, Algiers, Cairo, Dakar, Accra, Kigali, Kinshasa, Seoul, Doha, Bahrain, Scotland kan jiran hanga onkoloolessa dhufuutti ni cufamu. Imbaasiiwwan Kigali fi Dodoma jiraniif ambaasaaddarri Finfinnee irraa deddeebi'anii akka hojjetan murtaa'eera. Imbaasiiwwan tokko tokko akka cufaman, gariin ambaasaaddara tokkoon akka hojjetan, kaan ammoo ambaasaaddoroonni isaanii Finfinnee taa'anii akka hojjetanii fi gariin ammoo lakkoofsi hojjettootaa hir'ifamee akka hojjetan murtaa'e. Meeshaaleen imbaasiiwwan kunniin keessa jiran gariin gara biyyaatti akka galan, kaan immoo achuma akka turan, kanaan alatti ammoo kanneen dullooman adeemsa mootummaan akka gataman qajeelfamni kennameera. Sababiin gowwoomsaa Abiyyi kennaa jiru koronaadha. Imbaasiiwwan biyya keessa taa'anii hojii gaggeessuun akka danda'amu dubbatas. Dhugaansaa garuu mufiin biyyootaa akkuma jirutti ta'ee dinagdeen biyyattii sababa waraanaatiin haalan miidhamaa akka jiru gabaafamaa jira. Dubbi himaan ministeera haajaa alaa Itoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii garuu lakkoofsa imbaasiiwwan Itoophiyaa xiqqeessuun qaama riifoormii biyyattiin gaggeessaa turte akka ta'e dubbata.
Itoophiyaan al tokkotti imbaasiiwwanii fi waajjiraalee qoonsilaa hammanaa cufuurraan kan ishee gahe kasaaraa dippiloomaasiidha jechuun falmu. Hojjettoonni imbaasiiwwan adda addaa biyyatti akka deebi'aniif itti himame carraa argataniin hunduu kooluu galtummaa gaafachuu irratti argamu. Egaa dhaggeeffattoota keenya sagantaa cimmisa miidiyaa kanarraa kanumaan xumurra. Torban haga walitti deebinutti nagaa keessa tura. Meka kan qalame mormichite jirata walamne fayyam bolla bu'e sukuma birrita sammi ko daddabe si jajar kallanno lammi ko nugai ringona jijingona kane ringona jijingona kane ringona jijingona kane ringona jijingona. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi wannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa cimmisa miidiyaa torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka irraa nafneef asuma isin affeeraa tamsaasa raadiyoonii dirree shaggar boru galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa. raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar. raadiyoonii dirree shaggar.